Hayyee ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkasumas hordoftoonni caffee miidiyaa warreen taatan ashama akkam jirtan nagaa keessanii nageenyi keenya bakka jirtan hundatti sinaa qaqqabu jecha miseensonni keenya biyya keessas biyyaan alas warreen jirtan akkasumas immoo bifa gaariidhaan rifoormii keenyaan warri rifoormii keessa dabartanii kara kooreetti kara gaggeessaatti immoo ol dhufaa jirtan baga nagaan dhuftan baga gammaddan warri rifoormii gaggeechine milkooftanii jirte warri yaa'iin gaggeeffanne yaa'ii gaggeessuudhaaf caasan hunduyyuu akka gaggeessitaniif waamicha gaggeessee jira waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa rifoormiin dirqama barbaachisaadha gamaggamni saamunaadha dhiqeen nama qulqulleessa akkasumas immoo rifoormiin nama jajjabeessa waan ta'eef miseensonni keenyas ta'ee kooreen keenya gaggeessitoonni keenya gajjallaa jirtan hundi keessan bakka jirtanitti gaggeessummaa keessaniif cimina keessanii fi dadhabina keessan adda baasuuf gaggeessummaa keessan keessatti qorachaa gamaggamachaa deemuun dirqama murteessaadha. Sababni isaa jaarmiyaaleen waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa jaarmummaan isaa diinagdee qofa irratti diinagdeen immoo dorgommiidha. Yeroo mara isaa halkanii guyyaa dorgomuu qaba. Guyyaan halkanii guyyaa hojjechuu qaba. Yeroo mara isaa hojiitti bobba'uu qaba. Bu'aa fiduu qaba. Waggaadhaan bu'aa miseensa isaatiif beeksisuu qaba. Bifa saniitiin immoo dirqama hunduu taalentii ta'uu qabna. Hoggansoonni sadarkaadhaan jirtu hundi keenyayyuu labsii 985 muraa 2009 jalatti akka hundaa'etti dirqama keenya bifa kanaan yoo hin deemne ta'e seera eeguun dirqama seera eeguun murteessaadha. Heeraaf seera eegnee deemna. Akkaataan bulchiisa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa seentiraalaayizdiidha. Seentiraalaayizdiin gubbaarra akka gajjallaatitti qajeelfama wal fakkaataa fi adeemsa tokkootiin kan deemamu ijaaramni keenya tokko kudhan jechaan 11 kurnan hin hoogganamu 11ffaan hin hoogganaa jechaadha. Isa saniin ijaarama keenya calqabuudhaaf tokko lama jennee calqabnee jirra. Yeroo ammaa kanatti adeemsa keenya sirriitti mijeeffannee seetaappii keenya mijeeffannee jirra. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa yoomiyyuu of haaromsuufis ta'e jaarmaalee haaromsuufis ta'e adeemsa isaa haaromsuufis ta'e of sirreessuufis ta'e waan hundaa akkaataa adeemsa isaa hooggansa isaa sirreessuufis waan hundaafuu akka deemutti deemna. Kanaaf isinis hordoftoonni miidiyaa keenya miseensonni keenya tanaan dura warri miseensa turtan miseensummaadhaaf fedhii qabaattanii galmooftanii waggaa lama eegnee warreen ji'a 12 yeroon kennamee fi akkasumas gara ji'a 24tti naannessitanii yeroo ammaa kanatti warreen miseensummaa keessaa haqamtan martu keessan guyyaa har'aa jechuun guyyaa gaafa 13 ji'a 4ffaarraa kaastanii hanga 13 ji'a 5ffaatitti dirqama dhuftanii yoo fixachuu dandeessan akka miseensa haaraatitti miseensa haaraa wajjiniin kan deemtan ta'aa jechaadha. Miseensa haaraa wajjiniin hangalmaa'uu dandeessan amma gaafa 13 ji'a 5ffaatitti saniin alatti garuu dirqama miseensonni martu keessan miseensi duraanii kan taatan dirqama keessanis miseensa haaraa wajjin baatanis ba'uu baattanis miseensummaa keessaa duraanuu haqamtanii jirtu. Yaa ta'u malee garuu bifa haaraadhaan galmaa'uudhaaf iyyuu carraan ammaan booda hin cufamaa jechaadha. Kanaaf hanga gaafa 13 ji'a 5ffaa 2015tti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa miseensota duraaniitiif carraa kennee kan jiru ta'uu isaa isinii ibsa. Miseensonni haaraan garuu kanaan dura dhuftanii kan galmooftanii hin beekne. Miseensi tokko miseensumti duraanii kan taatan tokko dhuftanii miseensa haaraadha jechuudhaan hojjettoota biiroodhaa dagachiisuudhaan erga lakkoofsa keessan galmeessitanii boodatti miseensuma duraaniiti jechuun immoo keessa deebi'u jira. Kan barbaachisaa miti waliin dha'uun burjaajessuun isa dakatti gajjallaa caasaa keessatti bartan kara biiroo olaanutittis fiduu yaaduun keessan sirri miti. Kanaaf kanas sirreeffama godhadha. Iftoominaan koottaa iftoominaan isin keessummeessina. Rakkoo keessan himadha. Rakkoon keessan qabatama taanan ragaa qabaannan ragaa qabdan irratti hundoofne isin siman. San kan darbe garuu seeratu raawwatama, seera sirratti raawwatama. Seera kee eeguudhaaf immoo dirqama miseensa duraaniiti. Miseensa haaraadha jechuudhaan hin ta'u jechaadha. Kanaaf dirqama wanni horkus hin jiru, wanni seera cabsisiisus hin jiru. Seera hin cabsina. Seera haa eegnu. Labsii haa eegnu. Labsiidhaan ijaaramne waan ta'eef labsiin anaa deemnu. Maqa balleessiin dura ture inni akkanumaan walii gadi fiigamaa ba'e inni fashalaa'ee jira. Kooreen keenyas miseensonni keenyas bifa gaariidhaan bifa ho'aa ta'een itti deemadha. Wanti hunduu kaariyoon keenya karoorri keenya haala barbaachisaa ta'een wanti hunduu faayinanshaaliidhaan murtii waan barbaachisuutiin
karaa hundaaniyyuu nuuf deemaa jira karaa nuu qabatee jira galtee argannee jirra galtee addaa argannee jirra alkaan gaachuudhaaf immoo dirqama obsa nu barbaachisa fiiguu nu barbaachisa qabsoo nu barbaachisa jijjiirama nu barbaachisa waan ta'eef jabaattanii obsaan nu hordofuu qabdu nu deeggaruu qabdu qaamni inni ilaallatu martu qaamni mootummaa kan taatan martu keessan miti mootummaas kan taatan hundi keessan waldaa keessan waldaan ijoollee keessanii waldaa ijoollee Oromoodha waldaa ijoollee dargaggeewwan keessanii waldaa qeerroo dammaqee waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala bu'uura diinagdee uummata Oromoodha yookaan Oromoof Oromiyaa biyya jedhamtu keessa qofa oduu hin taane sadarkaa biyyaatitti kan socho'u waldaa fakkeenyummaa qabatudha. Kanaaf nu faana akka hiriirtan waan qabdaniin akka nu deeggartan yaadan seeran karaa hundaan bifa bulchiisaatiin waan hundaan akka nu bira dhaabbattan waamicha keenya isiniif dhiyeessina. Harki tokko sagalee hin kennu, harka lamatu walitti rukutamee sagalee kenna. Kottaa wajjin haa hojjannu, yaada qabnu waliif haa ibsinu. Jaarmiyaaleen nu fakkaattan waldaa gamtaa kan ijaaramtan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatitti dhiyaachuudhaan muuxannoo barbaachisaa ta'e koopporeeshin ammaan koop kan jedhu saniitiin wal qabatanii wal jaalachuu, wal tokkummeessuu, tokko ta'uu, wajjin hojjechuu, wajjin nyaachuu, wajjin jiraachuu, wajjin guddachuun akkamitti danda'ama warri jettanii too rakkoo keessa jirtan miseensa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa ta'uu qofa hin taane jaarmaalee wallaalee warri qabdan kamiyyuu kottaa muuxannoo isiniif kennina dandeettii isiniif qoonna wal ijaarra yaada isiniif qoonna deemsi maal akka fakkaatu akkamitti deemuu akka qabdan hin deemna adda immoo walitti dhuumuun hin danda'ama hidhamiisa keeyyata 4 keeyyata 5 labsii 985 muraa 2009 akkasumas boqonnaa 4 boqonnaa 5 jalatti walitti wal fakkaattuun ijaaramtoonni koopporeetiivii ta'an hundi walitti dhufanii harka wal qabatanii muuxannoo walirraa fudhachuu waliin ijaaramuu adda walitti dhuumuu wal ta'anii hojjechuu walirraa ergifachuu walii ergisuu hin danda'u jedha. Kanaafuu kottaa waliin haa hojjannu ijaarama saba keenyaa kan ta'anii mate ijaarama saba keenyaa kan hin taane dhufee muuxannoo fudhatee of fooyyessaa ijaaraa koopporeetiivii fakkaachaa deemaa jira. Waldaalee baay'eetu jirtu. Fakkeenyaaf akkuma yeroo san waldaan yeroo san dhufee muuxannoo fudhate wal beellamnee akkuma turreetitti akkasumatti isinis immoo warri hora finfinnee aayyuun biiftuun orna afrikaan isaan kun martu isaanii warreen nu fakkaattan waajira gamtaa federaalaa koomishinii federaalatti irratti warreen ijaaramtan waldaaleen nu fakkaattan kottaa walitti haa dhufnu kottaa waliin haa ijaaramu kottaa walaa gorsinu kottaa walaa mari'annu muuxannoo walaa jejjeeru waliin haa leenjinu walaa leenjisnu isin nu leenjisaa nus immoo waan qabnu isin leenjisna walitti haa dhufnu bifa saniin diina waloo kan ta'e hiyyummaa tana kan ofirraa awwaaluu dandeenyu seenaa gochuu kan dandeenyu misoomani jennee erga ijaaramne kottaa immoo walitti haa ida'amnu kottaa immoo waliin haa hojjannu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala carraa bal'aa qaba muuxannoo leenjii kennuu irratti muuxannoo qaba yeroo dhiyoo keessatti Orna Afrikaa Biizines Kolleejiin magaalaa Finfinnee keessatti immoo banuudhaaf haala duree qopheeffatee fixatee jira. Hamboo irratti kan jiru hamboo qofa oduu hin taane bakka hundattiyyuu sochii keenya hundasaa hin bananna. Kanaaf isinis yeroo dhiyoo keessatti immoo jabaattanii nu faana ta'uu qabdu. Miseensi keenya kamiyyuu miseensa ta'uuf qaamni dhufu kamiyyuu mana jireenyaa qofa giddugala godhattee hin dhufin. Ammas anis hin yaamu. Kottaa mana jireenyaa jechaan isa tokkodha. Nu waan hedduu qabna of jalatti waan baay'ee hojjanna of jalatti waldaan dargaggoota caffee waan hojii maaxa 27 qaba hojii maaxa 27 waan kaanoo eenyu taadhiisnu mana jireenyaa qofa hojjenni kaanoo dhiyeessii kuduraaf muduraa dhiyeessii midhaan dheedhiyoo gurgurtaa diinagdee magaalaa Finfinnee keessa jiru daldalummaa eenyu taadhiis kanaaf hundi keenya karraan balbalaan gosaan ilaalchan siyaasan dhabaan qabaan qaroodhaan doofummaadhaan adda waliin baas kottaa tokkummaan haa hojjennu dhalataa keenya kan taatan mar qofas miti eenyumtuyyuu ummata Oromoo kan ta'e saba Oromoo kan ta'e ilma Oromoo kan ta'e intala Oromoo kan ta'e fidaa kottaa Oromummaa qofa haa amanu qabeenya sadiin waan sadi qofaan walitti dhufnee ijaaramne tokko qabeenya waliin qabnu Oromummaa dhaaba waliin qabnu sirna gadaati diinni waliin qabnu hiyyummaadha kana sadeen qofa jiddugala godhannee deemuu qabna waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala adoolijiin isaa kanaan ala waan biraa humaa hin qabu. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala labsii kana jalatti yoo ijaaramu ilaalcha isaa bal'ifachuudhaan hubannoo qabu irratti muuxannoo qabu irratti dandeettii qabu irratti barnoota qabu irratti guyyaa guyyaadhaan yeroo yeroodhaan of ga'umsa gochaa ga'umsa ofii kennaa babal'ifachaa kan deemudha. Kanaaf waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala ilaalchi isaa
bal'inaadha. Uummanni isaas bal'aadha. Kaayyoo saba uummata Oromoo isa cabaatii ittiin cabne. Aadaa, afaan, odaa akkasumas immoo diinagdee eenyummaa keenya kan magaalaa kana keessatti dhabne hunda isaa argachuuf koottaa tokko haa taanu. Facaatiin keenya alagaaf diinaaf balbala dhuuma. Qawwa bana, qawwa nutti dhuuma. Qawwi nutti dhuumu baay'ee duuffachuu hin rakkanna. Koottaa waliin haa hojjennu. Hojii itti haa duullu. Hubannoo walii haa fidannu. Han barate kan hin baranne haa barsiisu. Kan hin baranne immoo kan barate irraa haa baratu. Ijjeeffannoon an walii haa ta'u. Galatoomaa, horaa bulaa, leebanaa isin jaalanna. ሰላም 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 ጤና ይስጥልን። እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የጨፌ ሚዲያ ተከታታይ ባለደረቦች እንዲሁም አድማጮቻችን በሙሉ እንኳን ሰላም ሆናችሁ ሰላማችን ባላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ እያልን ሰላም ያስፈልጋል። ሰላም ባለንበት ሁሉ፣ ሰላም በምንሰራበት ሁሉ፣ ሰላም በምንኖርበት አገር ሁሉ ይድረሳችሁ ያስፈልጋልና ነውና የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ህብረት ስራ ማህበር አባል የሆናችሁት በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጪ የምትገኙት አባሎቻችን የሆናችሁት በሙሉ ሰላም ናችሁ ወይ? እንኳን ደስ አላችሁ። ደስ ብሎናል። በህብረት ስራ ባንክ በኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ አምና ሶስተኛ በማውጣት ከ98400 ማህበራት መካከል ሶስተኛ በማውጣት አንድ ኮምፒውተር አንድ ኮላትራል ሰርቲፊኬት ተሸልመን ነበር። በዘንድሮ ደግሞ ከ100,000 ማህበራት ውስጥ ሁለተኛ በማውጣት አንድ ኮምፒውተር አንድ ፕሪንተር እንዲሁም ደግሞ ኮላትራል ሰርቲፊኬትን ተሸልመናል። ብዙ ሽልማትን አግኝተናል። በሚቀጥለው ዓመት ደግሞ ከፍ አድርገን በአንደኝነት ደግሞ መኪና ለመሸለምና እንዲሁም ውጤታችን ለማስመዝገብ እንተጋለን፣ እንሰራለን፣ እንከብራለን። የሰራ ሰው ይከበራል። የሰራ ሰው ያሸንፋል። ያሸነፈ ሰው ደግሞ ይሸለማል። ስለዚህም መሸለማችን እንቀጥላለን። እናንተም ከጎናችን እንድትሆኑ ጥሪያችንን እናቀርባለን። እንዲሁም ደግሞ የማህበራችን አባል መሆን የሚፈልጉት ማንኛውም በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ውስጥ ያሉት ከየትኛውም ቦታ ላይ ያሉት ማህበር አባል የነበራችሁት የትኛውም ማህበራቶች በሙሉ ከኛ ጋር መጣችሁ ተሞክሮም መውሰድ ልምድን መለዋወጥ ትችላላችሁ። በራችን ክፍት ነው። እንዲሁም አስቀድማችሁ ደውላችሁ ፕሮግራም አዚዛችሁ መጣችሁ ደብዳቤ ጽፋችሁልን ፕሮግራም አዚዛችሁ እኛም ፕሮግራም አዚዘንላችሁ በደንብ አድርገን ልናሰለጥናቸውና እንዲሁም ግንዛቤ ልናስጨብጣቸው ልምድ ልንለውጣቸው ዝግጁ ነኝ። በራችን ክፍት ነው። ለሌሎችም ማህበራት ተምሳሌት እንሆናለን። እናንተም ደግሞ ማህበራችን አባላት የሆናችሁት በሙሉ ደግሞ በያላችሁበት ትግሎችን ሁሉ ወደ ድል በመቀየራችን ደስ ይበላችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። እኛም እየሰራን እየተጋን የትጋታችንን ውጤት ደግሞ እያሳወቅናቸው እንሄዳለን። በዚህ ወቅት እንግዲህ ሪፎርም ላይ ነው። በዚህ 3 ወር ውስጥ ሪፎርማችንን ጨርሰን በአፋጣኝ ምክር ቤትን የምንመሰርትበት በኃይለኛ ምክር ቤት የታችኛው ቋሚ ኮሚቴዎች ያሉት በሙሉ በውክልና በድምጽ ውክልና ከየአካባቢያቸው ከየቀጠናቸው የድምጽ ውክልና ይዘው የሚመጡት ከየዞን የሚመጡት ድምጻችሁን ይዘው መጥተው በማዕከላዊ ኮሚቴ አስመዝግቦ እንዲሁም ደግሞ በማህበራችን በምክር ቤቱ ውስጥ የትኛውም ምክር ቤት አባላት የምክር ቤት ስነ ምግባር የምክር ቤታችንን በዚህ ውስጥ በተቀመጠልን አቅጣጫው መሰረት በ985/2009 ንዑስ አንቀጽ 71 ሀና ላ ስር በተቀመጠልን በተዘረዘረው መሰረት እኛም በአስቸኳይ ምክር ቤትን እየመሰረትን ያለንበት ወደ ፕሪንሲፕሉ ደግሞ የምንከተለው ፕሪንሲፕል የኦልማርት ኢንተርናሽናል ኦልማርት ቢዝነስ ግሩፕ ኮኦፐሬቲቭ አማውንት ኮፕ ከሚለው አንጻር እስከሆነ ድረስ እኛ የምንከተለው ፕሪንሲፕላችን የኔዘርላንድና እንዲሁም የአሜሪካን አትላንታ ተሞክሮን ነው። የዛሬ 15 ዓመት የዛሬ 20 ዓመት የተጠቀሙበትን እኛ ዛሬ ላይ በአዲስ መልክ በኢትዮጵያ ደረጃ እየተጠቀምንበት ያለነው አዲስ ኒው ጄነሬሽን ኮኦፐሬቲቭ ብለን ያመጣነው ነው። ስለዚህ ከዛሬ 20 ዓመት ከዛሬ 30 40 50 60 ዓመት በፊት ኢንተርናሽናል ዓለም አቀፍ ኮኦፐሬቲቮች እየተጠቀሙበትን እኛ በአዲስ መልክ ግን እየተጠቀምን ያለንበት ነው። እናንተም ኑ ተሞክሮን ከኛ ላይ መውሰድ ትችላላችሁ። የትኛውም ሸማቾች የትኛውም ህብረት ስራ ማህበራቶች በከተማም በአዲስ አበባ ከተማም በኦሮሚያ ክልልም በፌደራል ደረጃም ከየትኛውም አካባቢ ያላችሁት ከኛ ላይ መውሰድ ትችላላችሁ። በኦንላይንም ደግሞ በቅርብ ጊዜ ትምህርት
ስልጠና እንሰጣቸዋለን። በጨፌ ሚዲያ ስልጠና የምንሰጥበት ሁኔታ ይኖራል። እያመቻቸናለን፣ ሰነድ እያዘጋጀን ነው። እናንተም ተከታተሉን። ጨፌ ሚዲያን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ደግሞ እንድታስታውሱ እንድትተሳሰሩ በአማርኛም በኦሮምኛም የምንሄድበት ይሆናል። ለምን ብላችሁ ብትሉኝ በአማርኛ የማይሰማ በኦሮምኛ ይሰማል፣ በኦሮምኛ የማይሰማ አማርኛን ይሰማል። ሁለቱንም አዋህደን አዛምደን ኦሮምኛን የማይችል አማርኛን የማይችል ደግሞ በኦሮምኛ ሌላውም ቤንች ባንጅኛን፣ ጉራግኛን፣ ትግርኛን፣ ሶማሊኛን፣ አፋርኛን ሌሎችንም ወደያ አገራቶችም ደግሞ የምንቀጥለናል። በቅርብ ቀን ደግሞ ኃይለኛ ምርጥ ጥሩ ጆርናሊስቶችን ደግሞ እየቀጠርን እየፈተንናለ ነው ይመጣሉ። እነሱ ጋርም ትገናኛላችሁ። ከኔ ጋር ግን ሁሉ ጊዜ መደበኛ የኮኦፐሬቲቭ ስለ ኮኦፐሬቲቭ እያንዳንዷ ኮኦፐሬቲቭ ራይ ምን ይመስላል የሚል ነገሮችን ትምህርት የምሰጣቸው ይሆናል። እኔ የማህበሩ መስራችና ፕሬዝዳንት ሰኚ ደሹ ነኝ። ካሜራማናችን ደግሞ ዳንኤል ምርጥ ልጅ ጥይት የሆነ ልጅ መጥተውላችኋል። ኤዲተራችንና ሀሳብ ሰጪው በርሲሳ እረና ይባላል። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።